Hi, akkam jirtu. Naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaala kootii har'a goddanaa kiyyaa jaalallee qabdi. Jaalalleen ishii sun immoo anana janaa jira. Ishiin immoo iyyuu ishii hin jaalatinii jettee gorsite fakkeessitananii ishii prank godhachuudha. Na waliin tura. Waan ishiin jettu asuma like, share, comment gochuun na jajjabeessuun irraa fakkina. Hindoo mataan na dhukkubee jira eetanani. Mataa kiyya xibbisi godhee hidhadhechuudha. Qoyooshiin naa kaafte. Like gochuu, share gochuu na jajjabeessuu hin irrafatinaadha. Prankiiwwan adda addaa tana isiniif jedhu naaf hin kaafne. Hindoo mataan na dhukkubee tanan hidhadheeran jedha. Dawwaatii tanan jira. Waynee waan ishiin naa jettuun bara. Hindoo mataan awwachaa jira. Mataan bakka aaree tanan hin jedhaan amma. Baay'een aaree hin jedha. Qoy. Cuftee jirti. Qodibsee tana bilbilaa. Waama jira. Inkaaste. Piraakii hamaa namatti hojjeta. Nan aarsa. Banagaracha la gubbaa maxxame zunyaan hindi laqqeenya falligeenu. Hindoo akkamitti gorsita ofii keetii yoo siin taane annan jaaladha. Maaliif akkasitti taaniin jedhaa? Debuti ammee Qiddisti sagaleen koo nagaamaa? Duraan dursee akkam oolte? Agagala Rabbii maali? Qoy qiddisti naaf hin galle takka wanti kolfitu hin jiru. Qoy gurbaa tanaan dura imoo walitti haasaa turtassan jechuudha. Aminni? Haniimoodhaan walitti haasaa turtan hin beektu moo? Har'aa bakka fudhate hin beeku quxuriinaa bilbileeti. Akkatti balaa keetiniini bilooki nagoote si ishiitu nagorte jettee natti himte maa bilooki nagoote jedhee gaafannaanii naan jedhe hindi an eessatti si beeka ishii si jaalatte moo si dhiifte yaada keessa nana maal na galche maaf na gaafatta ani maal ishiin mataa sammuu kiyyaan deemtiin jedheen amma baay'ee tokkoon aaree jira. Rabbi jedhi maal inni taloo naan galle onni isaati maqasaa? Ani maalan beeka qiddisiti bilooki nagoote naan jedhe. Tan dura gurbaa waa'ee akkatti bilookii godhee jira. Fedhii heerumaa hin qabu minamna naan hin jenne ati. Nama raatti immoo namaan tola fayyaa qabdi moo akkami ani haala kanaa keessa abjuu dhabuun qabu. Hindi akkana naan jedhe egaa qiddisti maalan beeka ani hindi yoo ati heerumtee isa heerumtee nama biraa heerumtee ana maal na galche inni moojuyi akkatti gannatiin wal gorsaniiti ishiitu wal gorsaniiti kanatti si didde ta'a fa'aa. Naan jette qiddisitu natti me gannatin na gorse jette eenyusitti menna qiddisti eenyusi kenna quxurii kiyyenna qiddisti hindi akkamitti qiddisti lakkoofsa kiyya sii kenniti maal nataaf sii kenniti minamne jedhen baay'ee tokkoon aareera. شوفي كيف داخل قوي قال ننديبه دبي كانت تجيبي سناسة
Deebiin Hisi daddafi. Ugaaseete deebi'ee tana dhufee ittiin jarri ishii waamnan deebi'ee tana dhufee haasaayetti piraanki kan ammaa ittaan dhiisu. Iniis itti dabalama. Sobii tana akkamitti akkas jettaan ana inni maaliif seetanii maaf ana piraanki kan hojjedhee mucicha ishiin fedhii heerumaa sila hin qabneef bilookii godhuu mooyyuu natti himteerti. Ani mooyyuu gurbicha wajjiniin sirumaa waliin beeknu waluun haasofnuuyyuu garuuyyuu situu kenneefi kenneefi miti akka ani mooyyuu jechuu waa jiruuf jireenya namni wajjin mari'ata mitiire ani akkatti fedhii heerumaa amma hin qabu naan jette. Kazaa maaf hin qabne jedhee gaafadhee tan tureyyuu kana bilookii godhee jira boo namuun barbaadu naan jette. Kazaa waan akka inni ishii bira dhaqee gannatis gorsee kanatti bilookii nagoote miti waan akka inni jedhee inni natti himeetti eenyu sitti meenna qiddistisu natti himeetanan gixxim godha. Na waliin tura. Piraankichi itti fufa. Like, share, comment gochuun na jajjabeessu hin irraanfatina. Itti fufa piraank. Piraankiin kun na tasakka'ee jira. Na tasakka'ee jira. Na waliin tura. Ganni adara rabbi nan deebi'ee dhufa. Ani an kolfee waan biraatas ani waa'ee kanatu qubaan qabu abjuudhaanu qubaan qabu lakkoofsa isaatiif na ergita. Mucaasanii suuraa isaatiillee na ergita. Maaltu dhagahama yaa lidataa na baasa. Dubbii raaga qabdi nan deebi'a. Waan ishiin naan jette dhageessanii amma immoo gurbaa suura siin beektaa maaf na gaafattan jedha. Qiddisti gurbicha suura siin beektaa gurbicha siin beektaa bilookii qiddisti gurbicha siin beektaa suuraa gurbichaati siin beektaa tanaan dura gurbicha kinoo waliin haasofnee akkatti waliin haasofnee naan hin jiru. Har'a immoo suuraa kee intini kee bakka fudhatee hin beeku ani quxurii kee bakka fudhatee hin beeku ani. Jarattiin xiyyamoo amma natti dhuftee jirti. Si dawwaluu hin danda'u. Buna daffisi naan jechaadhaan amma. Baay'ee hin mul'atu garuu sagalee ishii tanaan ol fuudha. Bilis gannat akkuma ta'etti naa dawwal. Adaraa rabbi adaraa Gabreelii waan biraas hin jiru. Maallaan jettan taloon guddi maalan dhagaa raaga. Yaa rabbi na baasi kana keessaa. Kanaafuu jechaan ani dhugaa rabbi harrabbi kun beeku Gabreelitu amantu ta'e. Ani waa'ee kana haasa'ee hin beeku waa'ee keetis haasa'ee hin beeku. Bakka ammas nan xumura hojiidha nan dhufa. Nan haasaa abbaa fides akka masarata abbaa kanarraa bahe warreen kunis abbaa sun itti beeku ittuma haa dhalatu. Waa'ee karaa keessaan qabu qiinsa isin naasofnes waa'ee gannatii naasofne waa'ee kooti naasofne bilookii godhu. Sijjamma maaltu isaan agabba'e heerum baadhee gannatti akkas jedhan jira gannatitti ara gudiin kiyya kanarraa dubbiin turimmaa dhuu abbaa fiddisan masarratti abbaattisan gurbaarraa qoradhu fidi eenyutu akkasiin jedhe Eessatti an beeka ani gurbaa hin beeku gurbaa. Gurbaa maal eessa abbaa sadeetti isa beeka silki quxurii kee eenyu itti kenna konkumaa quxurii kee namaafuu kenneen beeku hiwootii kootiin jechaadha. Dubbiin turimmaa dhuu abbaa fiddisan masarratti abbaattisan gurbaarraa qoradhu fidi eenyutu akkasiin jedhe. Bakka ammas nan xumura hojiidha nan dhufa. Amma nan dawwalaaf. Balaan buutee har'aa. Prank. Gurbaas naa fidii eenyutu akkasiin jedhee gurbaas qoradhu abbaa akkas jedheen jechaa jirti koo. Way gude. በነገራችን ላይ ማብራትን ኃይል ይንቀብን
kaasuun dandeenyu qaama hin kaasti. Laayik gochuun irraa fatina. Kaasuun dandeenye nan bilbilaaf deebisa. Yaamaa jira. Laayik gochuun irraa fatina. Kaasuun dandeenye nan bilbilaaf deebisa. Yaamaa jira. Suuraan amma si ergitan suuraa namticha kan yoo ta'e natti suuraa kanan bira hin beeku. Anan bira nan bilookii godhe kanuma Suuraa isaa namtichaatillee hoote na yoo argite. nama kana ta'e maqaa wajjinan footoo kaasee natti ni adaraa rabbi adaraa Gabriel sitti iyyee jedhu. Amma suuraa namtichaatillee na argite jirti. Isa kanaafaallee naan jettee jirti. Wayne amma umarratti mee waan ishiin naan jettu laala. Yoo naa bilbilte yoo naa bilbiluu baatte immoo egaa firaankidha. Maaltu sitti dhaga'ameen jedhan. Egaa isma'a. Baay'ee rifa. በነገራችን ላይ baay'ee ulfaata firaankii baay'ee ulfaata dhiifama naa goote munaaf hin gootu gaa suuraallee na argite namtichillee kanaa naan jette yaa rabbii qinnaa isinillee dhiifama naa godha garuu firaankii waanuma jiru hiriyaan firaankii wal gochuun waanuma jiru jechuudha. Siifan bilbila naan jette magaruu hojiin qaba naan jette honaa bilbilte honaa bilbiluus baatte haasofsiisee raawwatan firaankii godhee maaltu sitti dhaga'ameen jedhaan mee waan ishiin jettu gaa walumaan ilaalla. Ana koo kan na ajaa'ibe suuraallee na argite si jammadhanii namicha hin beeku iyyuu namicha jechuudha. Waliin isaa hin beeku. Akka walitti haasaanis hin beeku. Ani garuu sobeeta nan jedheen garuu akkatti nama wayii bilookii godhee jira naan jette. Saawuma sadhisuma sana gahee raawwatanan firaankii gochaara malee waan isaan waliin haasaanis waa'ee isaanii bakka siruma quban qaban. Garuu iyyuu firaankiin godhaafan jechuudha. Suuraa namtichaa moo na argitee jirte? Suuraa namtichaa isinitti mul'ata? Suuraa namtichaallee na argitee jirte. Isa kanaayii naan jette eenyutu sitti mee gaafadhuuti natti mis naan jette haxaarra'e naan jette baay'ee aartee jirte amma qixitti jettee eenyuma kan waree kana gadi ba'e eenyuma waa'ee koo maal isaan gadi ba'e. Waan ishiin jettu amma firaankidhaan jedhaan xiqqoo turee raawwatanan xiqqoo naasofsiise garuu kasaa firaankis godhan jedhan. Nama rartee jirti. Firaankidhaan jedhaan. Firaankidha maaltu sitti dhaga'ameen jedhaan amma. Dawwaltee jirti.
Hello. Hello. Qiddisti. Maatu onyo ko na kasi hindi so onyo masata no surat si ergisan naman kana mo naman bra. Eeyyani qiddisti isuma kana tokkana naan jedhe isuma kana. Lakkoofsa keenya kenne bire. Qiddisti naa kenne naan jedhe. Eessoba dubbii tana dubarra hitti qaanoftas ganni adaraa rabbi dubbii tana abbaarraa dhuftan irra hitti qaanof. Lakkoofsa kee jedhan lakkoofsa. Eenyutu baasaadha qiddisti? Ani sama dawwalee tanan jecha dawwalee silkii sanitti dhageessa. Abbaas lakkoofsa san kennee amma dawwaleen gaafa silkii san viidiyoo irra oodoo irra godheetu ollaarra jiraate naa dawwalee iyyuu ture. Hindi bilookii godhe hin jenne. Nan dawwala hin jira. Inni amma dawwalte gaafatta amma na dhaga'uun barbaada. Qiddisti ani firaankisi godhe qiddisti. Maram hen isno bang ko nan amsin. Yo amma ulare. Qiddisti ani firaankidha nasobe. Si godhee jira. Maal firaankina kana? Firaankidha. Aartee jirti. Baay'ee aartee jirti. Narratti cuftee jirti. Amma dhiifama gaafachuun qaba. Dhiifama naa godhe firaankidhan jedhan. Amma sirma fuulduratti akka isheen dhiifama na gaafa. Dhiifama akkana goosuun barbaade. Baay'ee aartee jirti. Baay'ee. Amma dhiifama gaafadha. Naa kaasuu didde. Baay'ee natti aarte. Amma garuu wani dhiifama gaafachuun qaba. Firaankii dhugaa baay'ee natti aartee jirti. Baay'ee aartee jirti. Bilbila naa kaasuu diddee jirti. Amma maalan godhaa dhiifaman gaafadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti namni deebi'ee dhufutti nagaan naa tura. Dhugaa baay'ee sodaadhaanu. Maalan godha gaama. Guyyaa biraa man deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadha. Baay'ee natti aartee jirti. Baay'ee natti dallantee jirti. Maal firaankin akka suuraa gurbaatillee na argite. Wayyoo. Maanniyyaan amma baay'ee natti aartee jirti. Sagalee ergeef kaasuufiin hin dhaggeeffattu. Dawwaleefis naaf hin kaaftu. Maanniyyaan yoo dhiifama sana goote guyyaa biraa viidiyoo hojjedhee dhiifama ishiin naa godhu ishiitiif viidiyoo nan hojjedha jechuudha. Garuu amma dhiifamaan gaafachuun qaba jechuudha. Baay'ee natti aarte. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti namni deebi'ee dhufutti. Bye. Isinillee dhiifama naa godha. Isinillee dhiifama isin gaafadha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatina.